Yeroo gabaabaa keessatti deebisuudhaaf carraan ulaata jennee amanna. Harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e, erga lubbuun Oromoo darbe, diinummaan Oromoo kanaa oliin jiru. Yoo nuti dubbii fixachuu baanne, dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru, nutu deebinee diina Oromoo tahaa jira. Sagal walii kakatameeyyuu meeqatu diigamaa dhufe seenaa qabsoo Oromoo keessatti. Jaallannis jibbines afaan Oromoo afaan biyya kanaa hin ta'a. Gatii lubbuu, gatii dhiigaa, gatii dafqaa kaffalame sana gatii dhabsiisa. Eenyuun keenya eenyurra fooyyee godhannee miti. Eenyuun keenya eenyu gadi taanee miti. Lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayaa Biilatti kan dhalate Dr. Lammaa Magarsaa Waaqoo nama siyaasaa Oromoo beekamaa dargaggummaa isaatiin gara qabsoo Oromootti makamee fi bara Oromiyaan mormii fi fincilaan raafamaa turtetti pirezidaantii ta'uun gara aangootti dhufanidha. Dr. Lammaa Magarsaa waggoota muraasa dura Oromiyaa qofatti osoo hin taane sadarkaa biyyaatti nama siyaasaa jaalala guddaa horatanii fi waa'een isaanii leellifamee fi sirbamedha. ለማ ሲሉኝ አረሙን መስሎኛል ለማ ሲሉኝ አረሙን መስሎኛል ለካስ ጤና አዳም ነው መድኃኒት ሆኖኛል Lammaan digirii jalqabaa yuunivarsiitii Finfinnee irraa damee barnoota saayinsii siyaasaa fi hariiroo addunyaalessaatiin fudhate. Itti aansuunis yuunivarsiituma kanarraa digirii lammaffaa hariiroo addunyaalessaatiin fudhateera. Dooktorummaa barachaa wayita jiru pirezidaantii Oromiyaa ta'ee waan muudameef guutumaan guututti uummata tajaajiluuf jecha barnoota addaan kute. Lammaan yeroo dheeraa biiroolee dhimma nageenyaa wajjin wal qabatan keessaa hojjechaa kan ture yoo ta'u, koomishinerii poolisii Oromiyaa ta'uun tajaajileera. Hoogganaatii kan nageenyaa fi hoogganaa daldalaa fi misooma gabaa ta'ee hojjeteera. Odoo pirezidaantii ta'ee muudameen dura ammoo afyaa'ii caffee Oromiyaa ta'uun hojjeteera. Lammaan onkoloolessa 23 bara 2016 pirezidaantii naannoo Oromiyaa fi durataa dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromoo ta'ee filatame. Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Fincila diddaa gabrummaa bara 2015 fi bara 2016 booda bara 2016 gara dhumaa aangoo kan qabate yoo ta'u haala bulchiinsa naannichaa fooyyessuuf tattaaffii guddaa godhe. Akkuma aangoo qabateenis tarkaanfiiwwan adda addaa fudhateera. Kan jalqabaa lafa investorootaaf kenname garuu hin misoomin hunda irraa fuudhe. Lafa kanas kaansaa baankii lafaatti akka deebi'u yoo godhu kaan ammoo qonnaan bulaaf akka deebi'u godheera. Dr. Lammaan battala aangoo pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa qabatan kanatti caasaa mootummaa naannichaa uummata saamaa fi dararaa turan jedhan 4,700 torbee tokko keessatti arguun caasaa haaraa bakka buusan. Gaaffii uummanni Oromoo poolisiin federaalaa akka irreecha bara 2017 irratti hin argamne dhiyeessan Lammaan nageenya irreechi bara 2017 poolisii Oromiyaa fi foolleedhaan qofa akka eeggamu poolisiin federaalaa akka hin dhufne godheera. Sana malees calanqootti agaaziin yeroo uummata ajjeesu odoo naannoon hin bu'aamin agaaziin maaliif akka dhufe hin beeknu warra seera darbanii lubbuu namaa dabarsan seeratti dhiyeessine jechuun koree dhimmicha qoratu hundeesse. Lammaan warra dhaaba isaanii qeeqan biratti osoo hin hafiin gurra horachuu kan eegalanis bara 2015 mormii pilaanii qindaa'aa magaalaa Finfinnee irratti dhageessisaniin ture. Dhimma maaster pilaanii fincila Oromiyaa keessatiif ka'umsa ta'e irratti yeroo qaamni mootummaa hojiirra akka ooluuf hojjetaa turetti hawaasni bal'aan garuu mormee wallaansutti jirutti Lammaan waltajjii tokko irratti dubbii dubbataniin uummata dallanee turetti onnee fi abdii uumane. Yeroos afyaa'ii caffee Oromiyaa kan turan obbo Lammaa Magarsaa marii jiraattota magaalaa Buraayyuu waliin taasisan irratti maaster pilaaniin yoo uummati itti hin amaniin hojiirra hin oolu jechuun dubbatan. Maaster pilaanichi hojiirra akka hin oolle gochuuf immoo aangoo guddaa qabna jedhan. Walgaa Oromoota wiirtuu maachaftuu lamaa Finfinnee fi tufaan akkamii gurgurama. Didi maaliif godaantaa godaanis yoo jedhanii.
Amajjii bara 2016 koreen jiddu galeessa dhaabaa yeroos Oromiyaa bulchaa ture dhaabbanni Dimokiraasii Uummata Oromoo maaster pilaanii Finfinnee guutumaan guututti akka dhaabbatu murteesse. Haasaan isaan waltajjiiwwan adda addaa irratti waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti taasisanis hedduu kan jaalatame ture. Dimokiraasiin nu barbaachisa jenna. Tokko tokko immoo waan ani dubbadheen alatti qabe afaan kee jedhan dubbatee jedha. Maaliif hin dubbatu? Haa dubbatu. Wal kobachuu qabna bara. Cal jedhi jettee eessatti dubbata? Oromoon dhuguma biyya kana keessatti sarvaayiv godhe. Oromoon biyya kana keessatti firasaaf diinasaa adda baasee bare waan isaa malu argatee jiraachuudhaaf tokko ta'ee deemutu irra jiraata. Wanti xixinnaan nu gidduutti keenya mee fidaa garaagarummaa keenya haafinnu jenne garaagarummaa baay'ee dhabne. Haafinnu jenne mee waanuma qabnu ati Oromoof maal yaadda? Ati Oromoof maal yaadda? Oromoo maal akka ta'u hawwita? jedhamne hundi keenya qophaa qophaatti gaafatame. Gaafa walitti finnu hunduu tokkoof tokko. So maali ree dhukkubni keenya nu gidduutti garaagarummaa kan fide? Hojii dinagdee irratti hojjenne rakkoo uummata keenyaa ganda keessa jiru hiikuu dandeenya jennee yaadna. Miseensotaa fi hooggantoota dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo galma keessatti walitti qabanii yoo dubbatan gooftaan keenya uummata naannoo keenyati, gooftaa biraa hin qabnu, gooftaa biraaf sagaduun nurra hin jiraatu jechuun dubbatan. Dubbiin kun olaantummaa dhaabni TPLF dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo irratti qabu kan cabsedha. Uummanni gooftaa akka ta'e Oromoon dinagdeedhaan jabaachuu akka qabu, saamicha lafaa fi albuudaa akka dhaabbatu, gaaffiin uummanni gaafatu tartiibaan deebii akka argatuuf ifaajaniiru. Siyaasa Oromoo keessatti dhageettii guddaa erga horataniin booda fudhatama Oromiyaa keessatti horatan sadarkaa biyyaatti guddisuuf tarkaanfii murteessaa tokko fudhatan. Sadaasa bara 2017 garee aangawoota mootummaa, abbootii gadaa, aartistootaa fi namoota bebbeekamoof keessaa qabu dursuun gara Baardaaritti malan. Wachii obbo Lammaa Magarsaa kunis siyaasa Itoophiyaa keessatti waan hedduu akka jijjiire amanama. Dhaaba biyya bulchaa ture Addawaayii keessatti wayita morkiin aangoo keessoo dhaabichatti taasifamaa jiru jabaachaa dhufetti kan raawwate waltajjiin kun namoota siyaasaa dhaabbilee yeroos naannoleen lamaan bulchan wal taasisuun olaantummaa TPLF Addawaayii keessatti qabu cabsuuf gargaare jedhu xiinxaltoonni siyaasaa. Waltajjii hariiroo obbolummaa saba Oromoo fi Amaaraa jabeessuuf kaayyeeffate kanarratti Itoophiyaanummaan suusidha jedhanii dubbachuun obbo Lammaa namoota sabboonummaa Oromoo leellisaniif liqinfamuu baatus lammiilee Itoophiyaa hedduu biratti fudhatama akka argatan isaan gargaareera. Warraaqsa dinagdee Oromiyaatiin hojiiwwan misooma gurguddoon akka jalqabamu hayyoonni bakka adda addaa jiran hooggansa naannichaa keessatti hirmaatanii akka gumaachaniif wantoota barrii hooggansa isaanii itti yaadatamu keessatti. Lammaan pirezidaantii Oromiyaa wayita turanitti gaggeessitoonni siyaasaa ciccimoo fi hayyoonni gara hooggansaatti makaman akkasumas kanneen garaagarummaa siyaasatiin dhiibamanii turan gara hooggansaatti dhufanii gareen maqaa masoo Tiim Lammaa jedhamu uumame. Gareen kun gaggeessitootaa fi hooggantoota amma naannoo Oromiyaa fi Federaalaa keessatti sadarkaa hooggansa garaagaraatiin tajaajilaa jiran hedduu kan dabalatu ture. Gareen kun gaaffilee ijoo yeroos uummanni gaafataa ture ofitti fudhachuun akka gaaffii mootummaa naannoo Oromiyaatti dhageessisu eegale. Dhaabbanni Dimokiraasii Uummata Oromoo yeroo duraaf afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'u nan qabsaa jechuun ifatti ibsa baase. Afaan kun afaan kabajamaa uummata bal'aadhaan dubbatamu, afaan guddaadha. Kamis haa ta'u kam inni mana barumsaa arra cufu soo jiraate nama dogoggore nama karaarraa kaate jaallannes jibbines afaan Oromoo afaan biyya kanaa hin ta'a. Kanaaf qabsoofne hunduu kanaaf qabsaa'e eenyu irratti fedhuun barbaadnu eenyu dirqiin akka inni fudhatu hin barbaadnu walii galteef wal jaalalaaf amantaan afaan sabni guddaan dubbatu waan ta'eef afaan biyyi kun itti tajaajilamu akka inni ta'u yoo ta'e cubbuun qabu yakkummaan qabu badummaan qabu kan immoo akka inni fiixa ba'u kan hojjennu ta'uu keenya ibsuun barbaada. Hidhamtoota sadarkaa naannoo Oromiyaa fi biyyaatti hidhamanii turan kumaatamaan lakkaa'aman gadi dhiisisuu keessatti qooda ba'aniinis fudhatamni isaanii dabaleera. Warraaqsa dinagdee Oromiyaa labsuun sochiin gareen Tiim Lammaa kun taasises dargaggoota hedduutti haamlee kan horre ture. Bara 2017 lola daangaa naannoo Sumaalee fi Oromiyaa jidduu tureen komiin guddaan irratti ka'ullee namoota qe'ee irraa buqqa'an qubachiisuu fi deeggarsa walitti qabu akkasumas lolli sun furmaata waaraa akka argatu hooggansa kennaniin ni leellifamu.
Muddee bara 2017 ajjechaa raayyaan ittisa biyyaa namoota 16 irratti calanqootti raawwate miidiyaa naannichaa irratti ba'anii balaaleffachuun isaanis dhageettiin isaanii dabaleera. Yeroo mootummaan muummicha ministeera Hayilamaariyaam Dassaalenyiin hoogganamu daran laafataa dhufetti obbo Lammaa Magarsaa muummicha ministeera Itoophiyaa akka ta'an tilmaama guddaa argatanii ture. Barruun Shaggar Times afaan Amaaraan amajjii bara 2018 maxxanfame fuula isaa irratti obbo Lammaa akka nama Itoophiyaa baraaruuf ergameetti fakkeessuun Musee Itoophiyaa jedhanii ture. Gurraandhala bara 2018 siyaasa Itoophiyaa keessatti waan hin eeggamne tokkotu ta'e. Muummichi ministeera biyyattii bulchaa turan Hayilamaariyaam Dassaaleeny gaaffii dura taa'ummaa adda waa'ee fi aangoo mootummaa gadi dhiisuu dhiyeeffatan. Muummicha ministeeraa ta'uuf tilmaama guddaa argatanii kan turan Dr. Lammaa Magarsaa dura taa'ummaa dhaabbata Dimookiraasummaa Uummata Oromoo Dr. Abiyyi Ahmed fedhiin gadi dhiisuun Dr. Abiyyi Ahmed muummicha ministeeraa akka ta'an karaa qajeelchan. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed gara aangoo erga dhufaniin booda jijjiirama akka biyyaatti eegalame keessatti Dr. Lammaan gahee olaanaa gumaachaa turaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed waltajjiiwwan adda addaa irratti ifatti hoogganaa koo jedhanii yoo waaman darbees badhaasa kennameefillee dabarsanii Dr. Lammaaf yoo kennan mul'ateera. Paartiin waggoota hedduuf Oromiyaa bulchaa ture dhaabbanni Dimookiraatummaa Uummata Oromoo jijjiirama siyaasa Itoophiyaa keessatti dhufeen maqaasaa gara paartii Dimookiraatawaa Oromoo jedhutti jijjiirame. Dhaabni kun maqaa jijjiirrachuuf hooggantoota dhaabichaa hedduu biratti illee waliigalteen kan simatamee hin turre. ODP'n ammoo erga jijjiiramni dhufee paartii badhaadhinaatti baqe. Sadaasa bara 2019 raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti karoora adda waa'ee walitti baqsuu dhaaba tokko gochuuf yaada ida'amuu muummicha ministeera Abiyyi Ahmeditti akka waliin galle Dr. Lammaan himanii turan. Sabboonummaa Oromoo leellisuun kan beekamu Dr. Lammaa Magarsaa ODP diiguun dura gaaffilee uummanni Oromoo lakkaa'ee nutti kenne deebisuu qabna ejjennoo jedhu akka qaban dubbatan. Gaaffiin keenya inni guddaan keessumaa gaaffiin diinagdee, gaaffiin saba keenya tokkoomsuu, gaaffiin dhaaba keenya dhaaba cimaa godhanii lafaa qabanii miillatti godhanii miilla kaasee hamma mataatti irratti ijaaranii caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa miillarraa kaasee hamma mataatti jiru cimaa godhanii ijaaruu yeroo kamiyyuu caalaa yoo itti gargaaramne amma dandeenyaadha. Maaliif dura Oromiyaa irratti haa xiyyeeffannuudha yaadi keenya. Maddi aangoo keenya Oromiyaadhaa fi saba Oromoodha. Dr. Lammaan naannoo Oromiyaa keessatti fudhatama guddaa nama horatan akkasumas garee isaanii waliin ta'uun naannicha keessatti dadammaqiinsa dinagdee fi siyaasaa waan uumaniif fedhii naannicha gadhiisanii federaala deemuu qaban ture. Akkasumatti balbala banaa keenye cal jennee rarraanee hundi keenya wal gurree gar tokko yoo deemne wal qabanneetu kufna boru. Yoo asitti jabaanne, yoo asitti cimne, yoo asitti tokkoomne, yoo asitti sammuu tokkoo fi yaada tokkoo fi qalbii tokko qabaanne hojjenne inni nuyi gaarattis qabanne hojjennu sun karaa fuulla'ateen karaa fagoo deema. Fedhiin Lammaa naannoo Oromiyaa jabeessuu ture. Oromiyaa yoo jabeessine abbaan fedhe muummicha yoo ta'e waan Oromoo duubatti hin deebi'u ejjennoo jedhu kan qaban ture. Warraaqsi dinagdee jalqabame akka fiixa ba'u gaaffileen Oromoon tokko lama jedhee gaafatuu fi aarsaa itti kanfale bifa guutuun akka deebii argatuuf naannoo Oromiyaa cimsuuf fedha guddaa qabu ture. Gaaffii Oromoon lakkaa'ee nutti kenne kana deebisnee isa kaan itti aansine ejjennoo jedhu kan qaban ture. Kanarratti muummicha waliin waliigalteen kan dhabame ta'uun ibsama. Irruma caalaa eessa yoo teenye hojjennetu waan sabni kun gatiitti kaffale kana galmaan gahuu dandeenya. Anis akka dhuunfaa kootti waan amma jalqabe kana itti xaaree asiin ga'e kana saba kanaaf bu'aa buusoo hin jedhe waan Oromiyaa irratti jalqabne kana yoo galmaan gahuu dandeenya. Humna guutuudhaan. Dr. Lammaan jalqaba yeroo aangoo pirezidaantummaa naannoo Oromiyaa irraa kaafaman ministeera dhimma alaa akka ta'an kan himamee fi ministeera raayyaa ittisaatti muudaman. Erga ministeera raayyaa ittisaa ta'anii muudamanii booda dhageettinii fi dhiibbaan isaanii kan gadi bu'ee fi hariiroon ministeera muummicha waliin qabanis akka malee laafaa dhufe. Garaagarummaa yaadaa qaban kun immoo aangoo isaanii dhabsiisee dhageettii qaban akka dhaban godhe. Adeemsa kanaan booda Dr. Lammaan miidiyaa irraa fagaachuun ji'ootaaf ija uummataa jalaa dhokate. Dr. Lammaan boodarra biyyaa bahuun Xaaliyaanitti sagantaa nyaataa addunyaa keessatti qacaramanii hojjechuu akka jalqabamu himama. Dr. Lammaan erga biyyaa baanes waan keessa darbanii fi haala keessa jiran irratti miidiyaatti baanii homaa hin dubbanne. Erga biyyaa baanii aangawoota Itoophiyaa faanas ta'ee du'a qofatu adda nu baasa kan waliin jechaa turan ministeera muummee Dr. Abiyyi waliinis quunnamtii tokko hin qabani.
waliin qabsaa'uu bira darbee waltajjiiwwan adda addaa irratti akka obbolaatti kan wal mararsiifatanii fi akka nama tokkootti kan ilaalaman Dr. Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiyyi Ahimad yaada wal dhabuun lammiilee Itoophiyaa hedduuf oduu gaarii hin turre. Siyaasa Oromiyaa fi biyyaa keessaa dhiibamanii ba'uun Dr. Lammaa uummata Oromoofis ta'ee hawaasa biyyaatiif kisaaraa guddaa garuu immoo kan hin hubatamnedha. Isaan siyaasa keessaa ba'uun Oromoofis Itoophiyaafis gaanfa Afrikaatiifuu kisaaraa guddaa fide. Dr. Lammaa Magarsaa namoota siyaasaa fi xiinxaltoota siyaasaa akkasumas rogeeyyii hedduu biratti nama Itoophiyaa diigamurraa baraare jedhamanii leellifamu. Nama biyya kanaaf oolmaa guddaa oole biyya kana harca'uu fi kufaatirraa kan baraaredha. Horaa bulaa deebanaa nageenya hunda keenyaaf.